challenge fuula akkuma itti fufee jira guyyaa lamaaf boqonnaa fudhadhee ture sababaan an boqonnaa fudhadhee filleeni jijjiirama fuulli kiyya argamsiisee irratti xiqqoo dhaabachuu qaba jedhee waan yaadeef yaa isii wajjin gochaa jira waan ta'eef dhuguma yana waliin gochaa jirtan isinillee jijjiirama guddaa fuula keessan irratti argitan jedheetiin yaada. Dheengadda akkami qodaa akka ofirraa qodaa dudu'aa kan akkami akka ofirraa kaasan isinii mul'isee jira soo sanirratti xiqqoo turuu qaba ture ni galee akkasi qodaan kiyya banaa ta'ee waa wayyoo itti godhee namiidha jedhee waa yaadeef hin dhaabee har'a garuu itti fufna mee feeshaalii salphaa ta'e akkami akka manatti fayyadamtanii isinii hima namni hedduun nam tokko anumaa nam fayyannee homa hedduun yoo ati har'uma fayyadamtee dhiiste akkami si fayyadu yoo ati bormu guyyamata akka fayyadamtee yoo kadhiisu taate akkami si fayyada har'a akkami fuula keenya manatti istiim gochuu dandeenya. Fuula istiima fuulaa isinii dalagaa har'a jalqaba garuu waan fuula keenya ragadaanisa waan babal'eessu takkaan godha fuula hin kana fuula kiyya jechuun awwala timaatima kanaanini sukkaara kun immoo timaatima akkana gootu kana qofaa miti ganaadha istiimni fuulaa akkami godhamaa ganaadha akkana godhee argochustaan sukkaara. Kazan fuula keessanii akkanatti riida. Sorry namoonni irra bilbilee. Silazii sukkaara akkas gooneetiniin akkanatti hedduu maasaajii ittiin goonaa jechuudha. Fuula keenya guutuu isaadha badamte. Akkana goone. Cinarraa haga cinatti sirriitti. Kanaaf waan kana daqiiqaa 10 ofirra tursiisnee bishaaniin dhiqan. Bishaan qulqulluudhaanii bishaan o'aadhaanii dhiqan. No bishaan o'aadhaanii fuula keenya dhiqan. O'aa wajjin xiqqoo malabbi jedhooyitiin fuulli keenya haa banamu jechuudha. So bishaan danfifadheera asitti kan akkas godheetiniini rigadhee fuula dhiqadhee dhufee maaliin akka fuula kiyya istiima godhu deebisee isinii mul'isa. Daqiiqaa dheeressuun alatti faayidaan biraa subhaanallah. Daqiiqaa dheeressuun alatti faayidaan biraa takka illee natti mul'ataan jiru. So kana fuula kiyya sirri sukkumee akkanatti jecha nazii maalatna sirri sukkumee انتن fixeetiniin isinii mul'isa fuula dhiqadheeti jechuudha. Rizaaltii isaa fidee dhufa inshallah. Okay dhiqadheera. Rizaaltiin isaa hedduu gaariidha alhamdulillah rabbil alamin. Baay'ee fuulli kiyya daddafeellee waa galateeffata. Daddafeellee waa hammeeffata. So waa wayyoo dalagee dibadhee achumaan يوهو جيرا ماركسيها الحمد لله رب العالمين أما ستيم فولا كميتا كذا لا يداني سنيه ما ستيم فولا كنا ستيم ويتقول شوف دين ويشوا يا وسيب بتا إتيتو فري دمو ميشاتو كإتيتو تي ماله فليفر ديني إتيتو فري أنا إتيتو فري جرشول جرشول أنا نهوري تي ماله كوني سنيمتي لا بلا شيء بس أواني فيدا ممكن يجتشو وهم نتتي فيدا من اللي نفع فيدا ما بيت سيما أربي ولين نهايته الرياضة كي بدرت ويستنقاري ده تيا نورمالي أما سانتو لدي مانو كان هو باي ذا واي قدان كنا كفولاي شو karaalee qaamni keenya wantoota fokkataa ittiin ofirraa bobbaasu keessaa gara tokko qaama keenya fuularra yaani ima tolchuuf malee waan keessaa gara alaatti dhufuudha yeroo baay'ee kan fayyadu. Baay'ee inta basaachaynaashii yoo cinqamtan yoo boottan yoo aduu keessa deemtan yoo baqaan jiraame stressa qabaatan waan nan fayyadu dalagu kunumaa isin fayyaduu hin danda'u. أثني قال جرون دنيا ثقل يدرك هذا سجين حبيبتي تيا أبلتي تيا أبلتي كن لك ثاني
By the way, like jijjiirama fuula kiyya irratti argee jechuudha. Even አንቀንም ሜካፕ jalqabdee naan jedhu takka jechuudha. በጣም ነው ለውጥ ያየሁበት። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። wanni wayii dalaydanii yooni bu'aa qabaate hedduu das jedha. So isinillee waan kan akka irraa fayyadamtan abdii qaba. Torbaanitti garuu guyyaa takka steam akka godhu namni 15tti takka godha torbaanitti illee miti hin dibadhaa jechuudha. Hin dibadha. Sirriitti. So dibadhee fuula waliin gaheetiniin isinitti mul'isa maaliin akka steam godhu jechuudha. لأنه يتكسر قبون دينك رفينسي نملتا سليفين رفي واني الدول اللي هاتا دا فولا كان فولا شفا انك رفينسي كيسانين كاميرا رو ادوچون ندهو سو ديبادي فولا كين بتم غوتني بوتوتي ديباتان ازان بشان دم في فما قباچو قبدن بشان لتر تكا دم في سدا ديستي دم في فدا تكوبي فدا isin mul'isa. Kino egaa dibadhee booda riizaaltiin isaa akka amma isin argitan kana jirtan jedhee yaada. Akkanatti daqiiqaa 5 awwaala akkanumatti turuu qabdanii. Egaa waan kana dibattanii booyilarii qabattanii jabanaa qabattanii qoola burtukaana qoola isaa jechuudha. Itti gootanii yoo loomii qabaattan loomii itti darbitanii bishaan danfistanii jechuudha. Bishaan danfifattan. Bishaan danfifattan san maaliif isin fayyada? Fuula keessan steam ittiin gochuuf isin fayyada jechuudha. Amma burtukaana bitee irraa bahe akkana mana kaa'aa kunu kanatti goysee jechuudha. Maaliif? Waan hedduudhaaf itti fayyadaman kun vitamin C keessaa qabu waan ta'eef waan hedduudhaaf itti fayyadamu. So fayyaa keessan illee eeggachuudhaaf baay'ee murteessaadha wanni kun jechuudha. Kanaafini wanni jettan akkanatti kana dibattanii kaanam isiniin jedhe kanammoo hin qopheeffattan bishaan akkasitti nu danfisaara hin danfisattan kazzaan istiima mana istiimaa dhayxanii akka hin gooneef wanni kun kaanan isinii himaa jiruuf jechuudha. Iddoo baay'ee nama rakkisaa osoon just ሚዲያ ላይ ተው ባደ እንደዚህ አይሆንም ግን ለእናንተ ስለኔ በጣም ተቸገርኩኝ እዚህ ጋር ካለ ዲበዴር ነው ፍጤራ ከዛን ሳኒ ያከናቀባችሁ ቀብዳል ሳኒ ያከናዳ አከናት ሆኖ argitanii saanii qullaa kana jechuudha. Akkami steam akka godhuun isinitti mul'isaa jechuudha. Saanii kana bishaan kun boileriidhaan danfiseera. Bishaan danfise asitti galabadhaa jechuudha. Bishaan danfisame bismillah. Eeggadhaa garuu kee bishaan hedduu danfaadha waan ta'eef eeggadhaa akkana goota. Eegasii fooxaa fayyadamaa. Sorry. Fooxaa shaawariitiin fayyadamanii isin fooxama qabdan fayyadamuu dandeettanii. Haddiyaan akkana gootanii ni uffattuu jechuudha. Viidiyoon achirra dhumataa quba qabaadha. Uffadhee itti gadi jedheeraa si dayfisiisaa jechuudha. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليك أكون أني فكنا على ترتاد.